injirraa afaantu nu barate injirraa hinjiraannallee inshaallah haga woboon jirtu yoomillee abdiin kutan haga woboon jirtu yoomillee abdiin kutan bilisummaa fi walaabummaan teenna taakuu tokko lamatu nu hafi kana ammoo dhiibnee bakkaan gayuuf fiixa baasuuf ilmaan Oromoo ta addunyaa tanarra jirtu marara dirqama Oromummaa santu irra jira sannamu mataa matatiif beekuun dirqama garuu gochaan Wallagga Wallotti ta'aa jiru Gujii Booranatti ta'aa jiru Oromoon bakka jirtu maraa irraa gilgilfachuun dirqama Oromummaati gochaan Walloo Wallagga Gujii Booranaa Jiddugala Oromiyaa guutura deemaa jiru kan Oromoon bakka jirtu biyyaa fi biyya alaa irraa gingilfattee falmachuu qabdi yeroo manatti deebi'anii miti keessattuu qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtu duuti hin ooltu duutee du'a kabajaa du'utu sii wayya malee duutee du'a salphinaa du'uun hin barbaachisu lubbuun ilma namaa tamiyyuu qaaliidha kabajaaf ulfinna biyya keetiif mana keetitti dhabde mirga keetiin baatee falmachuun dirqama sirra jirudha garuma fedheenu sanammoo sittu murteeffata malee namni si hin murteessu Oromoo yeroo maraa summii namaan gaggabsantu jira biyya addunyaa tanarratti haga nama sarjarii hin goone summii namaan gaggabsantu jira laalanii gaggabsan Oromoo maaliin laafisuu dandeenyaadha maaliin gammachiisuu dandeenyaadha miinee yoo isaan miidhama isaanii argansan dafnee ammoo akka isaan miidhama isaanii san hubanne waan biraa goonaaf jedhan ajandaa biraa baasaniif sinii galee ajandaa waliinuu godhu osoo hin taane falmiidhaan gochaa amma deemaa jiru especially Walloo fi Wallaggaratti Oromoon waliigaltee kutaa 11 gingilfachuu qabdi namni gaafa san fixee dhufi kutama takkaafuu hin dhiisuuf hin jedha waan biraatii fi miti gochaan kaleessa godhaa turan Tigraay irratti arda Oromiyaa irratti fuula deeffati Oromoo sanyii duguggaa Oromootu jira Walloo Wallagga gochaan amma deemaa jiru Boorana Gujii kutaa mara haa jiraatu malee walirra laalessaa qaba laalessaan amma Walloo fi Wallagga irratti geeggeeffamaa jiru kun Oromoon martinuu tokkoomtee gingilfachuun dirqama Oromummaati yoo san hin taane kaan dhaanaa kaanitti dabran kamane hidhaa jiru dirqama tokko taanee falmannee warra hidhaa jirus baafachuu gochaa deemaa jiru kana akka 2017 16 18 qeerroo fi qarreen tokkoomanii abbootii isaa biyyatti galchansan abbootii isaa kan inni dhaane sana amanutti deebi'ee nu dhaanaa jira maalii fi hagoogoo yookaan waaroo gabrummaa maqaa Itoophiyaa jedhuun Oromoo doomsisuu fi doorsisarra jira kanaaf jecha ammoo Oromoon falmachuun dirqama Oromummaati sinii galee qeerroo fi qarreen biyya keessa maanguddoo fi maangudditti kaatanii akka 2016 17 18 falmiin oo'ituu yoo hin jiraanne ani mbeeku gaafa Walloo fi Wallagga fixe tama itti aantu gaa silaa bakka Oromoon sossoote maraa emmiidha garuu qarree fi qeerroo kaleessa harka qullaa akkanatti harka ol qabdee wayyaanee biyyatti galchitetu Oromiyaa kabajaa fi waan takka keessaa dhabdee gaaratti galte garuu tokkoomanii kan biyya keessatti hafi warri biyya keessa hafi kamana keessa halkan kaan fuudhan ebelu hidhan ebelu dormi kaanii baasan ebelu asiin ajjeessan ebelu reefni isa karaa argamee miti yooma reefni kee argamee osoo falmattu
osoo ciistu yookaan summiin sin hadoochin osoo mana galtee teettu si hiina jedhanii galgala mana hidhaatii sin baafsin beeytoonni fi hayyoonni ammoo addunyaarra jirtan gadi baatanii gochaa sanyii duguuggaa Walloo fi Wallaggarra deemaa jiru kana dhaabattanii mormuun dirqama Oromummaa isinitti haa ta'u. Dirqama Oromummaa gadi bahanii tokkummaadhaan haa mormannu warra addunyaa tanarra jiru. Hidhamaa mana hidhaa jirus falmii isaaniitti deebinee falmuu fi qabna. Ka isaan hidhamaniif hatanii miidhanii yookaan waa balleessanii osoo hin taane maqaa Oromoof Oromiyaaf dhaabbataniif saba isaaniitiif waan isaan dhaabbataniif mana hidhatti shamsaa jiran. Doorsisuu kanama Shamallis Abdiisaa gadi bahee ilkaan isaa kalaadaa karkaroo fakkaatu kana gadi bahee wannaa jedhu shanee lafarraa fixuu qabna nutii fi Somaaleen walii gallee Tigree akkana goonee jirra arraa ammoo itti deebi'uu qabna. Somaaleen harkeef kaayyattee gadhiira firraa dhorgiti. Niyu boolisiin Somaalee nuti Oromoodhaan waliin loluu hin barbaannu. Oromoon ollaa kenna fira kenna waan durii dogoggoraan goone irran deebinu. Diinummaa ollaa hin uumannu jettee beeytoonni hayyoonni isaanii kan niyu boolisii keessa jiru dura dhaabatanii jiran pirezidaantii Somaalee. Kuni ammoo garaa dhiibee ilmaan nafxanyaa hidhachiisaa ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiru kun salphina keessan maqaaf Oromoodha bifaaf Oromoo himattanii yoo haasoftan Oromoo fakkaatanii harre gaafa bara dabree waggaa 27 Oromoo isintu fixaa ture Tigree miti. Tigreen waan takka ka isin nu gooteen jiru waan isin nu gootan waan isin ilmaan Oromoo gootan kan galaana gurraacha qurxummiidhaan sooraman kan biyyaan batti ibiddaan gubatan kan biyyaan batti mana hidhaa hagaarraa dararamaa jiran biyya Saudi keessatti Yemen keessatti Libiyaa ka hiree argatee biyya alatti bahe Yurupiif Ameerikaaf Awurooppaa yoo ta'e malee gochaa isin waggaa 27 Oromoo gootan Tigree wajjin waggaa 3 isin bulchaa jirtan kanattu caala. Yaa maqaa itti baasan beeytanii gibaa waxaa jedhanii waan foon dheedhii tokko ka warri nyaatu ibidda tuksiisanii ka fuudhan abbaa duulaa jedhanii itti baasan. Gibaa waxaa moo maal isaanii hin beeku anan afaan warraallee hin beeku. Kalaadaa ilkaan isaa akkana godhee nuti shanee fi shuttaa balleessuu qabna juntaa biyyatti galchinee jedha. Jomeessas haa godhuuti. Stop it. Argite gadhiirri firraa dhorgite. Niyu boolisiin deemi. Kalaadaa kan keettee si ariiti. Siif ergamaa kan kee saree lulluyxu. Oromoo in rafinaa fi hadochaa summii hadochaa nu waraananii lafatti nu wanna gaqqabanii nu rafisan kana falmadhaa. Dura dhaabadhaa. Yoo nu walii dirmanne malee dirmachuu biraa alaa hin eegnu. Waboodha wabo'as warri biyya keessa jiru tokkummaa isaa falmatee gadi bahuu qaba. Warri alaa waan nurraa eegamu dirqama keenya hayyoota keenyallee kabajaan isin gaafanna gadi baanee haa falmannu. Kanu baasu falmiidha biyya keessaaf biyya alallee. Sinigalee biyya keessaaf biyya alallee falmuun dirqama Oromummaati. Walii hadooduu qabna. Walii dhukkubuu qabna. Sinigalee ilmaan Booranaa Kamaal balleessan mana itti gubanii lagaa baasanii kunoo haga Keeniyaa baqatummaan geessan ka lubbuun baqate horii isaanii dhabanii bonni fixee. Sinigalee Walloo maal nama gooti maqaa Oromummaatiif sanyii duguuggaadha. Wallagga maal nama gooti maqaa Oromummaa san waliin qabna isaan waan addaatii miti. Bakka addaati irraan dhufne yookaan laga addaa ka Oromiyaa jedhu irraan maddine. Sinigalee biyya keessatti ilmaan Oromoo mana hidhaa qisaasa lubbuun isaanii gadi baatee halkan ebelu arraa ajjeessan. Ebelu reefni isaa si argame. Amma ka doormii faa keessa jiruttu reefni isaa waan inni du'een hin beeku jedhan. Namni booyisinii kenneef isaanuma nama biraatii miti yoo inni mataa ol qabatee yooma Oromummaa falmuu baatee beekumsa isaanii ol ka ta'u taate booyisinii godhan. Sinigalee barataa booyisinii godhanii kan hidhanii osoo inni mirga isaatii falmu
gaafa kaan hidhaa baasanii ajjeesuudha haga yoom callisnee daawwanare gurbaadheen gadda walloo dhaqee ani maqaa isaan beeku dargaggeessa rakkoo walloo mul'ise akkanatti dhumataa jiran ilmaan walloo akkana godhaa jiran ilmaan walloo akkana ta'aa jiran ilmaan walloo jedhee dubbate hidhanii caccabsanii qaamni isaa feesbuukii kanarratti arge duutiin ooltu haa gadi bayanii dhumatanii duutiin ooltu osoo falmatan haa dhumatanii silaatun ruuxin tun maroo takka baate laman baatu boolla takka shamsiti yoo awwaala argati yoo awwaala dhabde waraabeessi oromiyaa haa nyaatu gadi yaa falmadhaan isiniin jedha warreen nama doomsuuf deeman ka abbootii gadaa jedhanii bullukoo fi bokkuu itti kennanii gadi baatee kootaa deebii akkanaa miti kenna yetu wanni kennaa hin jiru Abiy Ahmed kaleessas buchullaa saree ergamtuu TPLF wayyaanee ture ardallee buchullaa ergama ilmaa Minilikiidha kaayuuf akeeka Minilik bakkaan gahuuf ka deemu malee wanni inni nu godhaa jiru hin jiru wanni inni nu godhuuf deemullee hin jiru waggaa 27 TPLF nu dhaanaa turterra waggaa 3 inni aangoo harkaa qabu kana sinigala waggaa 3 inni harkaa qabu aangootu ijoolleen bebbeeytuu qaqqaalii muuziqaadhaan ilmaan Oromoo kaasaa turte qabsoo tanarratti mirga keenyaaf haa dhaabbannu haa falmannu jechaa turte nurraa fixe siigalee nurraa fixe hayyoota mana hidhatti guure kaleessa kaafaa ooyedhetti aabaa ooyedhetti mana hidhatti guure ardaamoo maal gadi baasere kaafaa oo gadi baasee aabaa on terrorist Oromoo waliigalatu terroristi dhagaayos miseensa adda bilisummaa ka hidhaa jiru qofa osoo hin taane Oromoon waliigala terroristiidha akkasitti lafa kaa'e because Oromoon maaliif mirga isaanii falmatanidha Oromoon maaliif Oromummaa isaanii beekanidha kaleessas harka lameen hiitee wayyaanee namni hidhi dhaani harka irraa murqeensa irraa buqqisechaa ture sihi kabiraatii miti ardhaa ammoo namni barcumaa kiyyarra taa'aaf lubbuu miliyoona 10 hin qasaasa jedhee dubbate wallaalaaf doofaa akka kan kee malee hin jiru sinigalee masaraa mootummaa Oromoo keessa jiraa jedhan abbaan waraanaa Oromoodha maqaaf yoo dubbatan pirezidaantii Oromiyaadha yoo laalan hayyoota Oromiyaadha jedhan garbage hayyuu maalii miti garbage sinigalee bilqinnaan hayyuu hin qabdu garbage af abbootii garatti wali qabame biyya keessaaf biyya alaallee warri isaan qaban hattuudha hattuu ammoo tokkoomnee dura dhaabachuu qabna tokkoomnee falmachuu qabna gochaan ardha walloof wallaggarra ta'aa jiru kun gujiif Booranetti keessa deemaa jiru kun yoo ardha nuti Oromoon kutaa 11 gadi baanee hin falmanne mana manatti nu dhufti sinigalee namni mee waa beeku ka waa hubatu namni waa beeku ka waa hubatu poolisa yookaan biyya Amaaraa eega jedhan uniformii uffatee Amaarri tokko yoo du'e jedhe Amaarri tokko yoo Oromoon ajjeesse Oromoon dhibbaa du'uu qabdi jedhe uniformii uffate kun ammoo maal godharee doofaan qawwee qabatee waan inni jedhe san dhugoomsuuf ifi afaan Oromoo dubbata ifi aanin Oromoo jedha ilma Oromoo hidhuuf ajjeessaa jira dhiiga kana wannaadhaan isin keessaa fuudhan baloo yeroo achitti takka jedhanii isin ramadan karkarroo isin nyaachisan because namni karkarroo nyaate hadoodii hin qabu namni karkarroo nyaate wama takkallee waan beeku hin qabu doofaadha faranjiin tunilleen karkarroo nyaatti garuu biyya isii hin eeggatti shit garbeeja garaa gurgurdisanii asii gayyaa'anii bilqinnaa hattuu halkan tokkollee hin teettan haga silaa Oromoo rakkistanii Oromoo waagootan kana haaloo isinirraa hin bayan sinigalee
amaaraa tuquumiti yookaan waraanuma amaaraa tuquumiti waraana bilqinnaa tana laale akkanatti fixuudha bilqinnaa hora bilqinnaa sappoortanii isaanii stop it gadi yaanii ilmaan oromoo dhiiga isaaniitiin taphatan walla akka isin gubachaa jirtu argu jirtan wallagga akka isin gubachaa jirtu argu jirtan booranni akka gubataa jirtu argitan garaagaran dhaabatanii mee maaltu maatii mana itti guba ifiifuu bonni cabsaa jira namni biyya bulchurratti akkam maatii takka mana itti gubee biyya isaanii ra'ee samee eessa baqataniiti ollatti baqachuu hin danda'an karaan cufe garanaa ibidda fannootti qawoo rasaasa fannoo itti kennee oromoo ilmaan fannoo ilmaan kenna fixaa jirani arda yoo ammoo tokkoon in tokkoomi yoomillee homaan ta'an yoomillee arda yeroo nuti barbaachisu gadi baanee falmachuu biyyaaf biyya alaallee warri biyya jirtan gadi bayaa tokkummaa keessan mul'isa yoo isin morma keessan qofa mul'iftanii oromoon akka waggeen afraan dabreessan tokkoomtee gadi baati abiyyi miti warra inni sajala deemu gombos jedhee lafa laala garuu I don't know waan nuti taane gadi bayaa ilmaan oromoo nagayaan naa jiraadha kana achi dubbachuu dadhabee jira